Sun ummata keenya hiree turuudhaaf waggoottan darban hojjetan keessa waggoottan 50 darbe yoo fudhanne ummanni keenya abbaa lafaa ta'uudhaaf qabsaa'eera. Lafa isaa deeffachuudhaaf aarsaa iddootti kaffalee abbaa lafaa ta'ee jira. Ummanni keenya dimokiraasii isa barbaachisu argachuudha. Dimokiraasiin barbaachisu argachuudhaaf dhimmi inni bu'uuraa fi inni murteessaan mootummaa gandaadha. Ummanni keenya mootummaa fagootti ilaaluuf itti deddeebi'uu hin taane mootummaa qeesaa keessatti ijaaran, mootummaa qeesaa keessatti to'atu, mootummaa qeesaa keessatti tajaajila inni barbaadu isaaf kennu, mootummaa qeesaa keessatti misooma isaa fidu, mootummaa qeesaa keessatti isa hoogganee humna walootiin akka inni raajii hojjetu, akka inni ce'umsa fidu, akka inni jijjiirama fidu isa taasisu argatee jira jechuudha. Wali galtee biyyaa wal faana hiriiraa nadaalli haqaatiin mootummaa ijaarraa namummaa olaansuun imalli toleeraa paartiin badhaadhinaa caalmaan milkaa'eera idaarraa mindaatiin nu ceesisaa jira maraan martoo idaa hambisuuf biyyarraa nadaalli haqaatiin Itoophiyaa ijaarraa yoomuu badhaadhinni injifannoon waaraa. Midagina biyyatti ofiisu paartiin keenya